Namoota boolla du'aarra gahanii haala ajaa'ibaan du'aarraa hafan. Yeroo garaagaraatti namoonni tokko tokko taateewwan garaagaraatiin du'uuf gahanii yeroon keessan har'a miti jedhamaniiru. Nutis qophii keenya har'aatiin namoota haala ajaa'ibaan du'aarraa hafan waliin ilaallaa. Turtii gaarii. Namichi argitan kun Kaarlos Roodrigeez jedhama. Innis guyyaan hamaan tokko osoo hin gahin dura akkuma namoota biroo nama fayyaa ture. Guyyaa tokko garuu hiriyoota isaa wajjin dhugee osoo macha'anii konkolaachisaa jiranuu balaa isaan irra gaheen hiriyoonni isaa yommuu lubbuun darbu inni garuu haala kanaan mataan isaa hubamee du'aarraa hafeera. Hospitaalattis hojiin baqaqsanii hodhuu raawwatamee fi jireenya isaa itti fufuu danda'eera. Dandeettii yaaduu sammuu isaas akka hin jijjiiramne ni dubbata. Waaqayyo jiraadhu yoo siin jedhe haala kanaanis lubbuurraa hafuun ni jira. Isheen itti aantu immoo Viiktooriyaa Seeliyers jedhamti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 gaafa dilbataa niitiin kun abbaa manaa ishee wajjin gara Ingilizii deemanii paaraashuutiidhaan bashannanuuf ni yaadu. Viiktooriyaan kana dura yeroo baay'eedhaaf paaraashuutiidhaan balaliitee milkaa'inaan dabarsiteetti. Guyyaa kana garuu biyyi nagaadha jettee yommuu xiyyaaricha irraa utaaltu paaraashuutichi akka hin hojjenne ni hubatti. Kana qofa hin turre yeroo rakkinaaf paaraashuutii fayyadu yommuu yaaltus fo'aan isaa citee hin hojjetu ture. Kana duuba garuu abbaa manaa isheetu ture. Otoo hin balaliin dura paaraashuutii ishee jalaa kukkutee akka hin hojjenne kan godhe isa ture. Haa ta'u malee lubbuu namaa nama osoo hin ta'in Rabbitu fudhata waan ta'eef niitiin kun ol ka'iinsa kophee 3,000 irraa paaraashuutii malee lubbuun hafteetti. Ol ka'iinsa kanarraa saffisa kanaan kufanii lubbuun hafuun kan hin yaadamne yommuu ta'u, Viiktooriyaanis lafa iddoon margi haamamee itti kuufame irratti kufuun du'aarraa hafteetti. Haa ta'u malee balaan irra gahee ture baay'ee hamaa ture. Abbaan manaa ishee saajinii lola Ingilizii yommuu ta'u, ishee malee haadha manaa 2 qaba ture. Sababa kanaanis niitii isaa tokkoon akka ishee hiikee qarshii inshuraansii ishees fudhatee waliin jiraatan waadaa galee fi waan tureef haadha manaa isaa irratti balaa kana geessiseera. Balleessaa isaa kanaanis hidhaa umrii guutuu kan adabame yommuu ta'u, Viiktooriyaanis miidhaa ishee irra gahee irraa haftee gara paaraashuutitti deebiteetti. Bara 2020tti immoo I am survived kitaaba jedhu waa'ee seenaa ishee kan tarreessu maxxansiiftee gabaarra oolchiteetti. Kan itti aantu immoo Fernaandoo Flores jedhamti. Seenaan kun immoo biyya Ameerikaa magaalaa New York keessatti balaa baaburaa gahe yommuu ta'u, namoota hedduus ajaa'ibsiisee ture. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2019 abbaa fi intalli waliin gara isteeshinii baaburaa deemu. Kana booda ture wanti ajaa'ibaa kan mudate. Abbaan micayyoo Flores seexanni akkamii akka isa dogoggorsiistee beekamuu baatus baabura saffisaan gara isaanitti dhufaa jiru jala fiigichaan ni seena. Kan nama gaddisiisu immoo micoo isaa umuriin ishee waggaa 5 harka qabateeti ture kan baabura jala seene. Yeroo sanatti isaaf namoonni achi turan waa tokkollee gochuu fi waan hin dandeenyeef lubbuun isaa yommuu darbu, mucaan isaa garuu osoo homaa hin ta'in lubbuun hafteetti. Caccaarama harka ishee irra gaheen ala osoo balaan hamaa ishee irra hin gahin galgaluma sana haadha isheen wal argatteetti. Abbaan ishee Fernaandoon dhukkuba dabbaramuutiin qabamee waan tureef qoricha isaas fudhachaa akka ture bira gahameera. Daa'imattiin osoo homaa hin ta'in dargaggoota baabura jalaa ishee baaseef kantiibaan magaalaa badhaasa galataa isaaniif kenneera. Seenaa keenya 4ffaa irra geenyeerra. Wantoota haaraa yaaluun yeroo tokko tokko balaa geessisuu ni danda'a. Seenaan kunis kan uumame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2011 Eeris Laanworz qarree jedhamtu irratti. Isheenis yuunivarsiitii irraa eebbifamuu ishee ilaalchisee bashannanaaf gara ardii Afrikaa biyya Zaambiyaa ni dhufti. Itti aansuunis laga Zaambeezii biratti kan argamu utaalcha lafa olaanaa irraa gara lagaatti utaalamuu irratti hirmaachuu barbaadde. Haa ta'u malee lagni kun of keessaa
bineensota akka naachaa qaba ture. Dabalataanis wanti kun isheedhaaf kan jalqabaa ture. Hiriyoonni ishee dursanii yommuu utaalcha isaanii nagaan xumuran sodaan ishee hir'isee ture. Achiinis yeroon ishee yommuu gahu wadaroo mudhii fi miila ishee irratti hidhamee fi gara lagichaatti gad darbamti. Kana boodas akka carraa ta'uun wadaroon ittiin hidhamte yommuu laga bira geessu jalaa cituun bishaanicha keessatti ni kufti. Lubbuu ishee baraaruuf bishaanicha keessatti yommuu yaaltu wadaroon qaama ishee ittiin hidhame lafa wajjin walitti rabamuun qabatee waan tureef salphaatti bahuu hin dandeenye. Kun hundi yommuu ta'u naachonni lagichaa gara ishee hin dhufne ture. Du'aa fi jireenya gidduutti daqiiqaa 40f bishaanicha keessa turtee dhumarratti bahuun ambulaansiin naannichaa gara hospitaalatti ishee geesseera. Achiis torban 2 ciistee yommuu fooyyoftu gara biyya ishee Awustiraaliyaatti deebiteetti. Balaa xiqqoo cabuu lafee lapheetiin ala Eeriis irraa wanti hamaan gahe hin turre. Fuulduratti utaalcha kana akka itti deebitu yommuu gaafatamtus dhihootti miti, garuu fuulduratti ta'uun isaa hin oolu jettee deebisteetti. Namichi kun ammoo Hariisan Okeenii jedhama. Markaba tokko irratti bilcheessaa nyaataa ta'ee hojjeta. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2013 markabni inni irra hojjetu guyyaa ganamaa tokko liqimfamuu eegalti. Yommuu kana Hariisan mana fincaanii waan tureef balichi dhaqqabuun isaa waan hin agarreef jalaa ba'uuf hin yaalle ture. Sababa kanaanis markabicha wajjin liqimfamuudhaaf ni dirqisiifame. Haala kanaanis namichi kun guyyaa 3f osoo nyaata hin argatin kutaa dhiphoo sana keessatti qilleensa qofa argachaa turuu danda'eera. Guyyaa 3 booda namoonni balaa gahe kana yommuu ilaaluu fi namoota du'an fuudhuu dhufan sa'aatii 60f nama osoo homaa hin ta'in bishaanicha keessa ture ni argatu. Guyyaa 2f wal'aansa barbaachisu hundaa argatee gara fayyina isaa duraatti deebi'eera. Seenaa keenya dhumaa kan ta'e nama Alsiidan jedhamurra geenyeerra. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2007 namichi waggaa 37 Alsiidan jedhamu obboleessa isaa Edgar wajjin gara hojii isaanii deemu. Obboleewwan kun gamoo qulqulleessuun kan jiraatan yommuu ta'u, guyyaa kanas gamoo darbii 47 kan ta'ee fi magaalaa New York keessatti kan argamu Sooloo Taawor jedhamee kan beekamu qulqulleessuudhaaf hojii isaanii eegalu. Foddaa gamoo sanaa osoo qulqulleessaa jiranii wadaroon ittiin hidhamanii turan addaan cituun sekoondii 60 keessatti gamoo sana irraa lafatti kufu. Edgar yommuu kufu dallaa irratti waan tureef battalumatti lubbuun isaa darbee ture. Obboleessi isaa hangafni garuu haala ajaa'ibaan lubbuun isaa hafteetti. Innis yeroo sanatti miidhaa guddaan irra gahee kan ture yommuu ta'u, torbee 3 booda gara qalbii isaatti deebi'eera. Alsiidan wallaansi baqaqsanii hodhuu 15 godhameefii kan ture yommuu ta'u, balaa kanarraayis akka hafu kan isa godhe yommuu kufu gamoo sanatti bu'aa qabachaa waan tureef saffisa ittiin kufe hir'iseefii waan tureefi. Kan kufes lafa konkiriitii irratti osoo hin taane iddoo duwwaa gamoo gidduutti argamu irratti ture. Haa ta'u malee hanga ammaatti gamoo darbii 10 irraa kufee namni fayyee hin jiru. Inni garuu kan ba'e darbii 47 irraa kufeeti. Walumaa galatti ilmi namaa guyyaan isaa gahu malee wanti fedhellee yoo dhufe akka hin duune dhaamaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Nagaatti.